mana shortaa deemee jira mana poolisaa jechuudha. Laagin poolisa bira hin geenye. Maaliif nama natti godhee deemi Said. Ala keessa mana kiyyaa gibbiidha alatti. Kanaafuu abbaan kiyya eessa jira naan jedha. Abbaan erga ba'ee turee jira ji'a guutee jira. Laagin dheengaddaan tan ammoo waggaa dhufu murteessaan kiyya sagalee isaa dhagayeet baabaan kiyya eessa jira naan jedhe. Kanaaf eessa jiran jedhame hatta ala ba'u taphachuu dhiise mucaan kiyya manuma keessatti manuma gorfaa isa keessatti dhiisassan keessatti achuma keessaa hin ba'u jechuudha. Mee akkam godhu. Kanaafu jararam kundi keessanu bakka jirtanitti du'aa manaa godha waan an biraa akkanaa gootanillee hin fedhu. Abdii rabbiin isa gargaaree isa harkaa akka ba'u naa godhu. Maaliif abdii bichaallee miti akkasumatti Mahammadillee murteessaa weessun ofii kiyyaa ogonteen ilmoo kiyyaafi malee ani ilmoo qabaachuu baadhe asitti ogodi fitna goote waan an dubbadhu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf Said waan jedhu tokko hin jiru. Ati ilmoo qabda. Kanaaf akka ilmoo keetii murteessaa kiyya laali abbaasaa gadhiisiif. Isaanillee oo gammadee mucaa tokko hin jiru humna qabaadhee deemee isa barbaadu hin danda'u. Kanaaf sin du'aayu naa godha. Murteessaa kiyyaallee du'aayi naa godha. Abdiillee akka isaan gadhiisan du'aayi. Assalaamu alaykum rahmatullahi barakaatu ordoftootaa fi kabajamtoota Hayat Show akkam jirtu nagaanu jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu jechaafa. Eekaa arra Hayat eessa jirti? Maal gochaa jirti jechuun keessan hin oolu waan jirullee hin beektanii mana kiyya keessa jira. Akkuma beekamu kaa dheengaddaan tanaa akkan jedhee naan taane Nuuriyaan dhuftee na waliin haraaramtii wayin immooyyuu yaa'ii natti buustee jedhee ture. Maaliif ishiitu naa bilbileeti dhufaa jira zamee waliin eegi mana keessa naan jettee mana keessatti eegaa ture. Akkasitti bakka waan ishiin jettuu fi araaramoo waan an biraa ta'ee viidiyoo hiyyallee tolfadhee ishee eegee. Laagin immoo ani waan hin eegne tokko natti dhufe jechuudha. Ishiin beekatii akkan karrabanuuf akkas na gootee akkasitti mujrima akkuma argitanitti videos ni gadhiisee jira. Akkuma argitan sanitti ka mujrimoota natti erganii ija isaanii malee waan takka hin mul'atu afaan isaanillee hidhatanii maal jedhanii akkasitti natti dhufanii dhiifa manaa godhaa kaarraan tana sammuun kiyyallee wannoo irra hin jiru jechuudha. Xiqqoo ergasanii wallahi guyyaa na qabanii jalqabanii wallaa fayyaan qabu sammuu kiyya kanallee baay'ee na dhukkuba. Mucaa kiyyallee akkasumatti rifachiisaniiti murteessaa kiyyallee dhukkubee jira. Ala ba'ullee hin sodaatee ilmoo kiyya du'aayi naa godhaachumaan maaliif hin sodaatee murteessaan akkasitti argeellee waan hin argee hin beekne tokko argee jechuudha. Kanaan dura waan hin argin akkasitti argee isallee nama bira godhanii isa mucaa viidiyoo nagarsiisne malee mana gorfaa keessatti murteessaa kiyya akkasitti akka gadi hin baane akka isan laalle nama bira godhaniiti teechisanii sagalee kiyya dhagaa ture mucaan kiyya. Akkuma argitan ka abdiillee haddadee abdiin hin qabamuyyuudha hin dhufus waliinillee ollollee jirraan fi abdiin waanuma bakka hin beektan waan hundaa jechuudha. Kanaaf amma qabamee sababa kiyyaan qabamee ana guyyaa lama na azzabee Said ani hin beeku wallahi namni akkana nama waliin godhee baay'ee wannu hin jedhu maaliif namni waliin nyaatee dhugee waan akkanaa godhallee jedhee hin beeku inkaan namni waliin nyaatee dhugee miti nama hin beekne akkas hin godhamu jechuudha. Anaan tana wallahi guyyaa lama guutuu bishaanuu naan kennine bishaan huccuu hiyyallee ofirraa hin jijjiirre manuma kiyya keessatti akkasitti na azzabaa ture Said. Halkanillee ijoollee mujrima sallamaan mana keessa naa godhee akkasitti deemee mana isaa deemee ta'ee hin beeku ala beeyeta akkasitti halkan saamee kan dhufe jechuudha. Waan fe'uu na godhaniidha Said. Kanaafuu amma mooyyuu du'aayi ana mucaa kiyyaallee godhaa akkasitti abdii godhaayin siniin jedha. Abdiin in qabamuusi waan takka bakka wannoon jedhuyyuudha. Laagin sababa kiyyaan sababa ilmoo kiyyaan akkasitti manuma isaa keessatti
ikkamitti akka isa darare yoo agartanii baay'ee tokko nama jeeqa sammuu. Ani wallahi har'aan tana fayyaan qabu viidiyoo kanallee waanan se waraabuuf jechuudha. Akka abdiidha du'aa naa gootanii jechuudhaan. Hordoftoonni keenyallee tokkoon keessanii maaliif mana poolisaan deemtu hayaati akkamitti hin deemne warri naan jettan. Ani mana poolisaa deemuu nan fedha. Kaleessallee abdii asii fudhatanii akka ba'anitti xiqqoo ture hoggaan ba'u. Said nama zim jedheeti miti. Mujrima guddaadha. Nama natti godhee deeme. Mana keessatti gontayin ani namni hin jiru jedhee mana shorxaa deeme beeksisuuf iyyuudha. Mana isaallee fuudhee deemuuf iyyuudha. Maaliif hin callisu akkamitti hin callisaanii. Ammaan tana hoggaan taa'ee na argitan nama fayyaa isinitti fakkaadha malee sammuun kiyya sirrii hin jiruudha. Nama aan biraa oguu akkas nu godhe aadiidha. Laagin immooyyuu mbeeku wallahi hiriyaan keenya akkana nu godha. Jedhee guyyaa takka shakkeellee mbeeku waan fee gogoone akkanatti azaaba kun azaaba. Tamam. Mana shorxaa deemee jira mana poolisaa jechuudha. Laagin poolisa bira hin geenye. Maaliif nama natti godhee deemi Said. Ala keessa mana kiyyaa gibbiidha alatti namatu jira. Mucaan kiyya murteessaa bahuu dinnaan itti cufee deemee balxoo uffadhee baanan suuta jedhanii natti bilbilaniiti hin deebituu naan jedhan. Maaliif eenyu sineennaani isaanillee fuula natti agarsiisan jechuun hidhaadha akkuma duraanisan akka namni isaan ittiin beeknetti koofiyyaa godhataniiti kana hidhatanii jiranii gadi jedhaniiti akkasitti na bira gaarii na dubbisan erga telefoonaan naa bilbilan booda dhufanii hin deebituu naan jedhe jambii kiyya dhaabbatee jechuudha. Nan iyyallee jedhee iyyuun dhadhabne hoggaasan maaliif murteessaan kiyya na bira jira anillee mana kiyya jira gibbii jira. Ala keessa jira iyyuu danda'a. Maal feetaa asitti nan iyyaati immoo eenyu jennaan Sa'iduutu nu erge. Abdii hin feetamu hin feetu abbaa ilmoo keetii on fedhin deemi mana poolisaa naan jedhan. Kanaafuu mooyyuu Said ana akkana dararetti ilmoo dhiiraa mooyyuu hin beeku akka inni godhu jechuudha wallahi. Jaarsa kee tokkoon laal tokkoon maqasiidhaan addaan mummurroo asii deebi'uu baatin jennaan kilmaata akka malee mana kiyyatti deebi'e. Akkasumatti telefoona kiyyaan ammallee bilbilee bakkaan biraa achuma safara isaanii ijoollee jirtiyyuudha. Suuta jedhaati deema naa gaafadha jennaan gaafannaan Said mana hin jiru. Abdiillee mana kiyyaa jechuudha mana kanaa fuudhee ba'ee manatti hin naqne manatti fudhatee hin galle. Bakkaan biraa jira maaliif hin beekaani akka mana poolisaa deeme poolisii akka fudhee mana isaa deemu. Kanaaf walaa inni walaan jaartiin isaa mana hin jiranii naan jedhan. Guyyaa lama ta'uuf deemaa naan jedhan mana hin jiranii hoggaa ba'anillee hin agarree naan jedhan. Kanaafuu yaa hordoftoota keenya ani waanan danda'u godhee jira. Wallahi baay'ee tokko na cinqee jira waanan godhu dhabee. Kanaafuu akka du'aa naa gootanan fedha. Waanan godhu tokko hin jiru jechuudha. Anaan tana akka dhalaa akka ta'e natti taphate kana mooyyuu abdii waan godhu hin beeku. Kanaafuu du'aa akka naa gootanan fedha. Maaliif anaan dhalaa tana akkanatti manuma kiyya keessatti nyaatallee ogoonaan kennin waan tokko ogoonan godhin mana keessatti akkasitti natti cufee warra dhiiran beekne waliin akkasna godhe amma immoo abdii waan godhu hin beeku. Kanaafuu sun immoo du'aa naa godha wallahi baay'ee tokko dararamee jira. Waanan balleessellee hin beeku waan kana hunda hin godha jedhe tokko hin jiru. Kanaaf bakka waanan godhu hin jiru mee sin akkana godhi hayaat naan jedha. Ani waanan danda'u godhe adabadheellee taa'uu hin danda'u. Mucaan kiyya abbaasaa dhaga'ee jira. Kanaafuu abbaan kiyya eessa jira naan jedha. Abbaan erga ba'ee turee jira ji'a guutee jira. Laakiin dheengaddaan tan ammoo waggaa dhufu murteessaan kiyya sagalee isaa dhaga'eet baabaan kiyya eessa jira naan jedhe. Kanaaf eessa jiran jedhaan mee? Eessa jiraan jedhaan? Said ammoo jedhaan eessumoo jedhaan jechuudha. Isa fudhateen jedhaan ammoo maal jedhaan mee? Maal jedhaan mucaa kiyyaan maal jedhaan? Hattaa ala ba'uu
taphachuu dhiise mucaan kiyya manuma keessatti manuma gorfaa isa keessatti dhiisa san keessatti achuma keessaa hin ba'u jechuudha. Mee akkam godhu kanaafu jararam kundi keessanu bakka jirtanitti du'aa manaa godha waan an biraa akkanaa gootanillee hin fedhu. Abdii rabbiin isa gargaaree isa harkaa akka ba'u naa godhu. Maaliif abdii bichaallee miti akkasumatti Muhammadillee murteessaa kiyyaa jecha kanaaf abdii bichaa ogontayni akkasumatti Muhammadillee akkasumatti qabanii deeman jechuudha. Muhammad warri isaa asin jiru laagin immoo ilmoo kiyyaa jecha murteessaa qabanii jedhanii abdii asitti isa tumnaan akkasitti bilbiltu malee isatti amma dhufu malee Muhammadillee jennaan malee jaartii teetillee murteessaan illee asii gadi hin baanii jennaan bakka inuma bilbilee abdiin illee waan godhu hin qabu isaan harka jira. Akkasitti inni bakka maal inni hedheeti mana kiyya dhufe hoggaa dhufu isallee qabanii asumatti na fuulduratti mana gorfaa kaanitti ana hidhaniiti isaan azzabaat turan manuma keenya keessatti manuma kiyya keessatti. Kanaaf isaallee du'aa naa godha. Maaliif ani mana kiyyaallee gadi hin baane maaliif gadi hin baane hayat maal naan jetti mee maal naan jettillee ishii beekatii qabsiiste naan jetti moo ani waan meeqan dhabee jira sammuu kiyyaa'u dhabee jira jechuudha waan nassaabu tokko hin jiru biyya ormaatitti nuyi ofii keenya oo waliin nassaabin riyaa dheedhanii namatti akkanatti dhiyaachuu wallaahi ana ammaan booda baay'ee tokko sodaadhe jechuudha. Kanaafu du'aa nu godhaa hin jedha bolaawwan koo hundi keessanuu bakka jirtanitti du'aa nu godhaa isiniin jedhan ijoolleen tun akka nagaadhaan baatutti maaliif ani hin beeku wallaahi akka isaan godhu jechuudha. Anaan tana mana kiyya keessatti akkasitti bishaan rabbii uume kana naa kennaamee bishaan ennaan halkan wallaahi akkasitti hatta xaaganatti banantiiti beekati sammuu kiyya bakka baay'ee tokko sheeqamee jira jechuudha tun. Isaan immoo kanaa daran waan isaan godhu. Tamam inni hin beeku akkamitti akka ba'anii kanaaf mee maal godhinaan jettan mee hasaaba keessan naa kennaa isinillee koomentii jalatti naa barreessaa waan isin bakka akkana godhe hayaatii hoo jettanii waan na baasu ta'e nan godha. Laakin immoo hayat mana poolisaa leesh hin deemne maaliif hin deemne gawwummatii keetii naan hin jedhina ani deemee jira waan hundaa mokkore waan an danda'u tokko godhe kana immoo dhiira waliin ani wannoo jechuu hin danda'u ani Said waan akkana na godhallee hedhee guyyaa tokko hin shakkine. Tamam hin shakkine akkasitti karra banaa dhiisee maskootii banee kalaas aazabamtuu waan itti dhufu hedheeti wallahi erga guyyaa sadii sammuu kiyya na dhukkuba jechuudha baay'ee tokko na dhukkuba. Innaa akkuma argitan kana sagaleen kiyya'uudha akka duraaniiti miti maaliif dhaagaa akkasitti narratti banee maal jedhee akkasitti diwaanuma kana keessatti na bulchan koobaa kiyya ilmoo kiyya malee na bulchanii jechuudha ilmoo kiyya koobaasaa bulchan. Kanaafuu ani amma Sa'idiin illee waan isaa arrabsu tokko hin jiru. Laakin immoo guyyaa tokko rabbi gaafa jedhe rabbi akkanumatti nun dhisu hundi keenya'uudha waan facaasne hamna. Kanaaf Said immoo akkanatti abdii azabdee abdii miti anaan tana azabdee anallee dhiisi ilmoo kiyya azabdee akkasitti ummaasaa akka laalle karratti cuftee mucaa kiyya karra banuu miti ala akkanatti saalarra gadi ba'een taphatu murteessaan kiyya maaliif sodaatee kuna guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaadha arraantan mucaan kiyya asuu hin seenu jechuudha gorfuma keessatti nyaatallee kenna. Kanaaf mee maal si goone Said kana hunda mee maal si goone ani Itoobii sanillee jennaan Itoobii san gubdeen jedhe gubdee waaminaan jedhan kijibuu fi waan fi sodaadhee fi miti san hunda hawwata waate wayin immoo akkasitti boo'ee sun ofii kiyyaa ogonteen ilmoo kiyyaafi malee ani golmoo qabaachuu baadhe asitti ogodi fitna goote waan dubbadhu tokko hin jiru jechuudha. Laakin immoo biyya ormaa kana keessatti wal yaaduun bareedadha. Laakin ati nu yaanne mucaa kiyyaallee yaanne ati. Kanaaf Said
wallahi ani mbiyo waan sinjeru le rabbi tokkichi bicha sirraa kaffadu bas ani waan sinjeru tokko injiru tamam akkasitti nuuriyaan illee baga gammadde waan hunda waanuma ati hasabde sigee jira laakin mooyyu guyyaa tokko mooyyu gaafa rabbi jedhe immoo ani harka kiyyallee senten jedhu wayni misenta wayni jollente akkana si jalaa taatillee jedhu laakin immoo abdi waan tokko gootanii ana azabde jirta maal feetame isarraa ana akka feete nagoote me maal feete isarraa sababa khiyyaan qabame malee namichi kun abadan si qabamu hundeemu in qabamu abdiin jiaf guutalee si in qabamne re laakin ana jechaa fi ilmoo saati jecha qabame abdiin kun dhufe harka kenne malee akkasittis imooyyuu dhiirummaa kee fayyadamteeti miti ati abdi akkasitti azabde kophaa keetii miti namatti bitteeti naman beekamin fuula isaanii hidhatanii namni akka isaan hin beekne anu ogoon karaa deeme akka isaan hin beekne fuula isaan hidhataniiti deeman asittillee fuula hidhataniiti sikkiina albeenatti fidanii dhufan mee intala dhalaatitti eessatti albeetti fuudhanii deeman mee ani diina teetii miti sabaan biraati miti sababa keeti mee maal si godhe kana hunda mana kiyya keessatti akkasitti na azabde mee maal si haa godhu ana na azabde hayyee abdi mee maal si haa godhu mucoosi jalaan fudhanne waan takkan goone mee ofii keetii bakka waanuma barbaaduudha Said ani waan hunda kana keessatti akkamitti akka seenellee hin beeku akkamitti akka ta'ellee waan takka beeku tokko hin jiru kana hunda maaluma sigee ani beeku rabbi yaa beeku bas rabbi tokkicha bicha beeka jechuudha ani waan takka jedhu tokko illee hin jiru inna Said waan si goone kana hunda hin beeknu laakin mooyyuu ani waan bakka abdiin illee mucoo sana akka etteetitti way hin baasee shiin fuune way waan takkan goone mucoontu si harka jirti boleettinte me maal ta'e kana hunda yaani waan duraan qabdu isa waliin woo ta'e malee waan biraa maali mee Said kanaaf ani waan siin jedhu tokko hin jiru ani akka ilmoon kiyya dararamuun fedhu anaan tana waan fedhina gochuu dandeessa arraan tana nama natti ergite jechuudha laakin abdii mooyyuu hin dararin kanaafu abdiillee Mahammadillee akka baastu fedha bakka jirtu Said maalifi ani imbeeku akka isaan gootu jechuudha intala dhalaatitti akkanatti manumashii keessatti akkanatti itti taphatte isaan immoo waan gootu imbeeku kanaaf ani si waliin ganaa kaadhee asii fi achi namatti natti ergu hin danda'u ani humna kana hunda hin qabu kanaafu isaan gadhiisii siin jedha Mahammadis gadhiisii maalifi guyyaa lamaan tana hayaat dhuftee nagaafannaan ani argine hin jedheen ishiin illee waan telefoonni ishii mana isaanii keessa akkana oo dalagaa deemte malee hin dalagu shabakaan seenne haa ta'u maal haa ta'u hin beeku nagaafannaan hin beeku hin jedhaaniin ka malee amma mana kiyya dhufee wayina abdiin bilbilee wanni kun gee Said akkana isaan godhee jechuu hin danda'u kanaaf Said waan jedhu tokko hin jiru ati ilmoo qabda kanaaf akka ilmoo keetii murteessaa kiyya laali abbaasaa gadhiisiif isaanillee oo gammadee mucaan kiyya kanaaf yaa hordoftoota keenya sinillee du'aayin godhaa isiniin jedha waan godhu tokko hin jiru waan godhu tokko hin jiru humna qabaadhee deemee isa barbaadu hin danda'u kanaaf sin du'aayuma naa godhaa murteessaa kiyyaallee du'aayi naa godhaa abdiillee akka isaan gadhiisan du'aayi naa godhaa waan jedhu tokko hin jiru jechuudha Said abdiin in azabin akka azabdu mooyyuu akkanumatti natti mul'ata maaliif anaan tanallee ati waan takka natti bakka mucoontun dhalaadha qoyinni isnallee naan hin jenne kanaaf isa dhiisii gadhiisii siin jedha waan feetu mooyyuu hundaa sii gochuu hin danda'ani bakka dhiifamallee si gaafadhe siin jedhe kanaafu naa dhiisii siin jedha nuuriyaan mooyyuu midri wallahi akka nama waliin beekne taane ani fiyati haa ta'u inni
gaafa guyyaa tokko mooyyuu rabbiin harka kiyyallee on ta'in harka nama ambiraat illaa irratti kufuun keessanii nafu jechuudha walaa Said walaa Nuuriyaa tamam ani humna qabaadheellee ammaan tana ani sinirraa kaffalachuu danda'a akkanallee jedheetini afaan kiyyallee balleessu miidiyaa irratti ol ba'e kanaaf hordoftoota keenya bakka jirtanitti du'aayinaa godhaa abdiillee murteessaa kiyyaallee Mahammadiillee du'aayinuu godhaa isiniin jedha Said isaan gadhiisuu hin deemu amma viidiyoo ambiraatitti walitti dachaanutti assalaamu alaykum rahmatullahi barakaatu